kaabinee dullatti jedhu viidiyoo naaromne kan jedhu dhagaa shaayaati jettanii yeroo ibsitan dhagaama. Dhagaan shaaya maali? Dhagaa gurraacha santu as keessatti awwaalamee jira. Guddina misooma ijaaramuudha. Tokkummaadhaan nu barbaanna. Yeroo baay'ee waan kaabinee kanatti ija jabaatanii dubbattu gaafii ciccimtuu akkanaa gaafachuudhaani wanti isinirra ga'ee jira. Ani haadha qabsoo wanti naan jedhanii fi 86 mucattii amma qabsoo jedhuun tana baay'isii ka ji'a jahaatiin wayyaaneen na hiitee turte achi boodan yeroo dahuun qabsoo jedhee maqaa itti baase erga dahee irraa ka'ellee ji'a tokko boodan na hiitee daa'ima garaa jalatti qabadhee jechuudha. Achi boodan maqaa isii maqaa biraa hin qabdu qabsoo ka jedhu qabsoo itti moggaase jechuudha. Gaafiidha ciccimaadha gaafattu. Maal gaafii ciccimaa kana gaafachuudhaan maaltu isin kakaasa? Guddina misooma ijaaramuudha. Tokkummaadhaan nu barbaanna. Har'as diinni daangaa nu seenee nu buqqiseen duraan tokkummaa dhaba kennan. Har'a moonni nurraa cabuu danda'een tokkummaa kennan. Sinni gadaa kan ittiin bulaa turre diimokiraasiin addunyaan ittiin bultu kun kan uummata Oromooti. Uummata Oromoo ka diimokiraasii akkas qabu. Ka sabaaf sablammii maraa ammatee bulu. Harma hoosisaan, meedhichaan, guddifachaan, gudeedan, dhiigan. Ilmoonfatee abbaa tahee fi akkasitti horachaa ture har'a yoo daangaan gosaan qabaleen aanan ka addaan wal baafnu taate kufiitii teena taha malee cimina kennan ta'u. Kanaafuu maandhoon ijaaramte baay'eetu jira. As keessatti kiraayisa saabummaa bulchiinsi gaariin akka hin diriirreef warra baay'eetu jira. Namooti sadeerreef tuqe malee baay'eetu jira. Maandheen ijaaramtee nama sakaaltee godina bulchoota dhuftullee sakaallaa itti taatee qabdi. Akkuma reef mootummaan naannoo Oromiyaa kenna haadan hidhamnee jirra. Haada sanurra ifirraa hiinne malee filicuu hin dandeenye jedhe san haanni sun as keessaa citee maandheen sun as keessaa cittee Oromoon tokko tahu. Kanaaf yeroo baay'ee wanti ani gaafii ciccimoo, gaafii abbaa biyyummaa, gaafii mirgaa, gaafii walaba tahuudha, diimokiraasiin dhugaa kuni gadi diriiruudha wanti ani gaafadhuuf kanaaf jechuudha. Kan biraa Dr. Abiy Ahmedii fi akkasumas obbo Lammaa Magarsaa yeroo as dhufanitti ammas gaafii cimaa tokko gaafatanii turtanii. Qabsoon isin bakka tana dhuftaniin tokkoffaa qabsoon gootawwan baaleen kan maqaa waamsifte har'a awwaalamtee jirti. Lammaffaa immoo qabsoo ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo qeerrota Oromoo hayyoota Oromoo maanguddoota Oromootiin dhalattanii bakka tana dhuftanisin. Isinarra dhaloonni qubee ka bakka tana dhuft qabsoo kanaan dhuftan angos namni tolaan namaa kennu hin jiru. Qabsoo hadhaawwan irra geettanii argattan. Ani amma wanni isiniin jedhu nama bakka taa'u argatu bakka ciisu soqaa jette Oromoon mammaayte. Nu bakka teennu hin qabnu bulchiinsa gaarii hin qabnu. Akka godina Baaleetti dhagaan shaayyaa laga kana jira. Dhagaa gurraacha jira. Dhagaan gurraachi kun nama dhahee cabsa malee madooshaan isan cabsu. Dhagaa gurraacha santu as keessatti awwaalamee jira. Maandhee dhagaa gurraachatu awwaalamee jira. Godinni Baalee abbaa qabeenya, abbaa investimentii, abbaa bunaa, abbaa saliixaa, abbaa qamadii, abbaa midhaanii horiiti. Abbaa gaalaa, abbaa re'ee, abbaa beelladootaati. Godina Baalee ka akkana waggaarraa waggatti waggaa shanirraa waggaa shanitti baajanni karaaf ramadamu kiisii isaanii guuta. Makiinaan nu bitatan, manaan nu ijaarratan. Ummata Oromooti waan tokko hin goone ummata Baalee keessattuu yoo asirraa ka'ee paarlaamarra taa'e wanna Baalee wanni inni dubbatu hin jiru waan kiisii isaa malee. Yoo rakkoo Baalee dubbate aangoo isaatu bu'asea. Maandheen kenna waabeen asitti hin dabne sirkatti dabe ilkaan asitti hin dabne ergatti dabe jedhe
nu bulchiinsa aanallee miti ka komannu godina nu ajjeese warri dhufee bakka taa'ullee amaanaa isaa fudhatee taa'a hokkoo isaattu gufuun isaa waan jirtuuf hin hojjechiisu ka silaa hojjetullee ka hin hojjetettanii sin gaffiddan gufuu sanii waan dhaaniif hin hokkolchiisaniin hojjetu dhugaa yoo walitti kanaafu haaromsi gadi fageenya akka godina Baaleetti haaromsi gadi fageenya godinarraa haga gandaatti gandarraa haga tokko shanetti yoo gadi bu'ee hin ijaaramin nu hundee tortortee buqqaateen ka warri dur kiraa sassaabummaan ummata keenya fixate warri harka garaa jalaatiin duroomuu barbaadu ka har'a biyyateen addaan kukkutee ummata Oromoo dangarra haga dangaa buqqise jarasantu ijaaree nu keessa kaa'ee jaratan kanaafu ummanni kun haga gadi tokko shanetti godina ganda buutanii yoo gadi nuun qulqulleessine taate shaashamannee gadi hin tarre karoorri keessan ani dhugumatti namni jedhinaan jedheeti miti ani ka waa gaafadhu gaafii onneeti ya keessaa kaatu gaafadha Oromoon abbaa biyyaa tahuu qabdiidha ammas abbaa biyyaa tahuudha qabdiidha garuu bulchiinsi gaariin haaromsi godhame kuni haaromsa gadi fageenyaa godhamuu qaba haaromsa naannoo Finfinneetii fi naannoo Finfinnee qofa keessa jiru mootummaa masaraa mootummaatii fi masaraa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru qofa tahuu hin qabu haaromsa caasaa mootummatti gadi bu'ee gadi diriiree caasonni marri haaromsi kun dhugaadhaan nu ilaallata kaayooteena kaayoo mootummaa keenyatti ka naannoo Oromiyaatti ka mootummaa federaalaatti erga mootummaa Oromoon federaala bakka taatetti duraan hawwiin keenya mootummaan federaala haa ta'u mootummaan Oromoo jenna ammoo wayita mootummaan Oromoo federaala tahetti Oromoon abbaa biyyaa tahuu qabdi wal qooduu hin qabdu haaromsi gadi fageenyaan ammoo haga gandatti haga tokko shanetti gadi bu'uu qaba. Fakkanaan akka godina Baaleetti haaromsi jiru kuni gadi bu'eera akkamitti ilaalta? Akka godina Baaleetti dhugaa haaromsi mootummaan garraa lallabutti jira miidiyaan iyyutti jira waltajjiin iyyutti jira dhaabbota walitti qabee iyyutti jira haaromsi godina Baalee seenuu hin dandeenye. Gaafa kaanis dhagaan shaayyaa yoon buqa'inni haaromsiif labsii mootummaan tarsiimoon baase Baalee seenuu hin danda'u jedhee arqas maan dhima dhagaa shaayyaa santu nu keessa jira ammas godina Baalee haaromsi seenuu hin dandeenye godinni Baalee gara aanaa 20 moo 21 qaba aanotiin kun marti karaa hin qaban misooma hin qaban bishaan hin qaban namni dursa bishaaniif karaadha ka itti fayyadamu hin qaban amma misooma enne malee maaltu kana nu godhe ijaarsuma waggaa 27 ijaarametti ardhallee buqqa'uu dadhabe bulchoonni godinoota Baalee amma asirraa qabnee haga dalloomannaa haga harannaa bulluq haga aanaa madda walaabu haga haroo aanaa gooroo haga saraa asiin haga aanota 20 kanatti tokkochi karaan qabu wanti karaa isa dhogge mootummaa yeroo mara misooma karaa jedhee baajenni hin bahaa hin nyaatamaa dachiin Oromiyaa hin gurguramti kaabinee waggaa 27 asirra teettee kaabinee taatee biyya geggeessutti jirtu barumsaaf gahumsa hin qabdu namni barumsaaf gahumsa hin qabne ammoo if jirjiira malee biyya jirjiiruu hin danda'u har'a yoo ka biyya hin jirjiirrataa jennu taate tarsiimoo mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa baase yoo ka jedhamu taate nu warra kufuu bakka hin qabnu kanaaf biyyi awwaalamuu qabdii jetteeti wanni jirjiirama dhogge barumsa dhaba gahumsa dhaba jechuudha teenna malee erga andu'e sardoon hin biqilinii isaanii ayyoo asirraa bu'ee biyyi ka guddattu taate aan hin du'aa ka jettu kaabinoonni haga ammatti biyya ammallee bar warri dhakaa shaayyaa nu jennuun sun garraa taa'ee kaabinee isaa maandheen isaa akka gadi diriirteen jirti maandheen isaa buqqa'uu hin dandeenye maandheen isaa santu hojjechuutti jira inumaa bira taranii biyya teenna biyya bareedduu biyya leelistuu akkana jirtu ta'an akka waan namni amantiidhaan wal jibbuu akka waan Oromoo fi Muslimni amantiidhaan wal qooduu fakkeessutti jiran. Kaabinee dullatti jedhu piidiyoo naaromne kan jedhu dhagaa shaayaati jettanii yeroo ibsitan dhagaama. Dhagaan shaaya maali?
Dhagaan shaayyaa jechuun qarsaadha beektaa? Qarsaa babal'aa tokkotu jira. Konkolaatallee yoo duraan irra ba'oota karaa san deemu nama mucuceessee lafaan namadhaa malee hin cabu. Yoo siidaan dhahanillee hin cabu wanni sun. Siidaa san cabu dhagaa san cabsa malee marraajallee hin cabu marraajalleef toleedhe. Wanni akkasiisan nama ifii nama cabsu malee ka ifii hin cabne jechuudha kaabineen dullattiin dhagaa shaayyaa ka jennuun kun. Yeroo baay'ee waan kaabinee kanatti ija jabaattanii dubbattu gaafii ciccimtuu akkanaa gaafachuudhani wanti sinirra ga'ee jira. Sirriitti narra gahee jira. Kabirooti miti jechaan kalee jedhee irratti billaanatti qaratanii jiran. Maal akka ta'e hin beeku namni waa jajuu barbaada malee dhugaa dubbachuu hin barbaadu. Ani kaleessa amma ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yeroo filataman san afaan Oromoo afaan federaalaa tahuu qaba jedhani. Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaan isiin adda argattu hin jirtu Finfinnee yoo ta'u Oromoo jedhani. Arda ammoo afaan Oromoo san afaan federaalaa gochuu maaltu isaan dhoggee ankalee jedheefi Dr. Abiyyiin arrabsitee jechuutti jiran. Namni kenna waa jajuu jaalata malee nama isaa san quuxeffatee waa irraa argachuu hin barbaadu. Dhugaallee dubbatee waa irraa argachuu hin barbaadu. Nu arda yeroo mootummaa jenyu odoon ta'in mootummaan kenna nuuf ummata jechuun mootummaa jechuun. Mootummaa jechuun qaama kenna jechuun namni qaama fi jajuu hin qabu in quuxeffata malee nu mootummaa kenna quuxeffannee bakki kun nuun taane sirreessi bakka kana akkana godhi bakka kana ammoo waadaa kalee seente maanuu dhabde jechuun qabna malee akkuma zabana durii waggaa 27 mootummaa jennee kaabinee jennee yoo ka jennu taate kufiitii kalee kufne san kufna ammallee wanti naa beekamuu qabu qilleensarra naa ooluu qabu.